kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala Madawlaaboo miidiyaa kun Madawlaaboo miidiyaa irraa yeroo maraga bakka isiniin kan geenyu oduudha jalqaba irratti hanga footoo duutiin isiniif eegalla. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hassan Alii waggaa 27 booda gara biyyaatti deebi'e. Itoophiyaan roga industiriitiin babal'ina cimaa argisiisaa jiraachuun dhagahamee kan jiru. Filannoon nama dhuunfaa tokkoof kennamu waggaa 58 booda Soomaaliyaatti gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduulee kanneenii fi kanneen biraa kan harkaa qabnu chaanala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna nu faana tura hammadumaatti nu hordofaa chaanala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa inni jalqabaa obbo Hassan Alii waggaa 27 booda gara biyyaatti deebi'uu miidiyaan biyyattii gabaasaa jiru. Obbo Hassan Alii sababa waldhabdeewwan siyaasaa waggoottan kurnan 8 dura baqatanii biyyaa bahuu isaanii kan yaadatamu. Kamisa har'aa muddee 25 bara 2025tti gara Itoophiyaa deebi'uun isaatis dhaga'ame. Obbo Hassan Alii walakkaa bara 1980 keessatti akka lakkoofsa warra Itoophiyaa bara 1984 hanga 87tti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun hojjechaa turan. Bara 1988tti immoo wayita obbo Kumaa Dammaqsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii hojjechaa turanitti obbo Hassan Alii pirezidaantii itti aanaa ta'uun hojjechaa turan. Naannawa xumura bara 1990 keessatti biyyarraa baqachuun baqattummaa biyya Ameerikaa keessa jiraachaa turan. Ergasii waa'ee isaanii dhaga'uu kan hin beekamnee fi akkasumas miidiyaa irratti mul'atee hin beekamu. Kamisa har'aa wayita gara biyyaatti deebi'an pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangoota birootiin buufata xayyaara idil addunyaa booletti simatan. Pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa ergaa gama miidiyaa hawaasa isaaniitiin maxxanseen obbo Hassan Alii yeroo 18tti dhihaatan booda maatii isaanii waliin gara biyyaa wayita deebi'an simachuu kootiif kabajaa guddaatu natti dhagahame jechuudhaan dubbata. Obbo Hassan qabsaawaa uummata keenya keessaa gaheewwan guddaa bahatanii turan jechuudhaanis dubbata. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa obbo Hassan mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa har'a irra gahee kana namoota adda durummaa bahatan ta'uudhaas kaasanii jiran. Itti dabaluunis mootummaan naannoo Oromiyaa waa'iloota isaa waliin bu'uureessuudhaaf akkasumas qabsoo uummataa utubuudhaaf dhibbaa hedduu nama dabarsanii fi cimaa uummataa jechuudhaaf akkasumas qabsaawaa tajaajila isaatiin hojjete jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaa dubbata. Gaheen obbo Hassan sadarkaa hedduudhaan kan beekamu akkasumas tajaajila isaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan galateeffatu ta'uudhaas ibsa. Gama biraatiin ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa namoota oolmaa biyyaa oolan sababa adda addaatiin biyyarraa fagaatan gara biyyaatti deebisuudhaan deeggarsa barbaachisaa taasisaa turuudhaas eeranii kan jiranidha. Obbo Hassan gama isaatiin aangawaan duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa kun namoota caaseffama mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uureesse keessaa isa tokkos ta'uudhaas ni dubbata. Waa'ee lafa babal'ifachuu magaalaa Finfinnee fi lafa isaaniirraa buqqa'uu qonnaan bultoota Oromiyaa ifatti yoo mormaa ture Finfinneen yoo feete samitti ol haa guddattu malee abadan qonnaan bultoota Oromoo hin buqqaaftu jechuun isaa kan hin dagatamnedha. Kana malees Finfinneen lafti isheetii fi samiin isheetis ta'an Oromooti jechuudhaan nama falmaa turanidha. Waa'ee jijjiirama alaabaa Itoophiyaa irrattis nama gumaacha guddaa taasisedha. Heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa sadaasa 29 bara 1987tti waa'ee ragga'uu namoota uummata bakka bu'an dhimmicha irratti mariisisaa turanii fi akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo bakka bu'uudhaan mallatteessuu isaaniitis obbo Hassan Alii isa tokko. Magaalaan guddoon mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee akka ta'uu fi afaan hojii naannichaa afaan Oromoo akka ta'uufis labsii fi heera naannichaa keessatti akka hammatu kanneen qooda baatan keessaa ta'uudhaas eera. Haa ta'u malee garaagarummaa siyaasaa aangoo mootummaa yeroo sanaatiin olaantummaa qaban garee TPLF waliin waldhabdeewwan uumuudhaan bara 1989tti biyya isaanii gadhiisuun baqachuun dirqama itti ta'ee jira. Hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichaa kaleessaa har'aa fi boru walitti hidhuu meeshaalee seenessa waloo ittiin ijaaramedha jechuudhaan deetan ministeera nageenyaa Dr. Keeyiraddiin Tazarraa eeran. Waltajjiin marii waa'ee Itoophiyaa dhaabbanni Pirees Itoophiyaa mata duree hidha haaromsa baay'inachuu Itoophiyaaf jedhuun qopheesse bakka hidha haaromsa guddicha argamu gubbatti gaggeessee jira. Deetaan ministeera nageenyaa Dr. Keeyiraddiin Tazarraa akka jedhanitti Itoophiyaan waliin tumsuu hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha dhugoomsuurraa
jechuudhaanis eera. Yoo ida'amne ammallee milkaa'uu akka dandeenyu hidha haaromsa argisiistuu tokko jechuudhaan ministeer deetaan eeran. Kunis tokkummaa sabdaneessummaa shoora gaarii gumaacha kaasuudhaas eeranii kan jiran. Hidha haaromsa abjuu fi akkasumas abdii waloo dhugoomsuudhaaf piroojeektiin guddichi kun tokko ta'uudhaas eeree kan jiru. Hidhichinis kaleessa har'a boru kan walitti hidhu meeshaalee seenessa waloo ittiin ijaaruudha jechuudhaan eera. Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha gumaacha isheetiin ijaaruudhaan miira ni danda'ama Afrikaanotaa irratti deebuudhaan injifannoo ol aanaa kakaasuu isiitis eeranii jiran. Ijaarsa piroojeektii industirii qindaa'aan bu'uuraalee misoomaa guutuun qabanii fi akkasumas dhaqqabiinsa gabaa oomisha qonnaa babal'isuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ministeerri industirii Malaakuu Allabal ibsa. Ministeerri industirii abbootii qabeenyaa kan hirmaachise foorumiin investimentii magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jira. Ministeerri industirii Malaakuu Allabal wayita sana akka jedhanitti sochiiwwan Itoophiyaan haa oomishtuu industirii kakaasuun bu'aawwan gaariin argisiisamaa jiraachuus eera. Itoophiyaan dhaqqabiinsa gabaa oomisha qonnaa babal'isuudhaaf paarkiiwwan industirii qindaa'aan bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an waliin ijaaramaa akka jiru ibsa. Akka biyyaatti paarkiiwwan qindaa'aan 3 ijaaramee kan xumurame hoggaa ta'u paarkiiwwan qindaa'aan Naqamtee giddugaleessa Gondaritti ijaaramuus jalqabamee kan jiru. Ijaarsi piroojeektii industirii qindaa'aan hirmaannaa dameewwan oomisha dhuunfaa dabaluudhaan dorgomuu akka tahan dorgomtoota biyyoolessaa ol guddisuudhaas ibsanii kan jiran. Kunis oomishummaa industirii paarkiiwwanii keessatti oomishamaa jiru daldala alaa fi akkasumas gabaa biyya keessaa tasgabbeessuudhaaf gumaacha olaanaa kan qabu ta'uu seera. Itoophiyaan abbootii qabeenyaa dhuunfaa haala investimentiif mijataa uumuudhaaf akka jirtus eeranii kan jiran hoggaa ta'u qooda fudhattoonni dameewwan dhuunfaa oomishaalee gara addunyaa irratti dorgomaa tahan taasisuudhaaf oomishtummaa isaa bal'inaan akka hirmaatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Magaalaa guddittii Soomaaliyaa Maqdashootti filannoon naannawa waggaa 58 keessatti yeroo jalqabaa nama dhuunfaatiin sagalee kennuu eegalame. Kunis Maqdashoo keessatti sirna bulchiinsaa gosaarratti kan hundaa'e hoggaa ta'u geeddaruurraa waan ta'eef seena qabeessa jedhamuudhaan kan amanamudha. Filannaan kunis duula filannoowwan cimaa torban muraasaaf gaggeeffamee ture. Haa ta'u malee haleelliiwwan hidhattoota Al-Shabaabii fi akkasumas mormitoota filannichaa dimokiraataa fooyya'ee akka qabaatuuf shakkiin guddaan jiraachuudhaas uummata keessatti shakkiin uumamee kan jiru. Miidiyaan biyyattii poolisiin kumneekuudhaan filannoo kana irratti yaada nageenyaa akka hin uumamneef muddamni tokko akka hin buuneef poolisiin dilli kun achitti ramadamus eeraa kan jiru. Lammiileen UK lama Ameerikaa akka hin seenne dhorkame. Lammiileen UK lamaan miidiyaa hawaasaa irratti duula gaggeessaa turan Ameerikaa akka hin seenne dhorkaman. Lammiileen British lamaan namoota Ameerikaa akka hin seenne viizaan dhorkame keessaa isa tokko. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa namoonni lamaan kunis dhaabbilee teeknooloojii Ameerikaa mirga bilisummaa yaadaa ofii ibsachuudhaan akka ukkaamsuu fi dirqisiisu jechuudhaanis himachaa turuudhaas eeranii kan jiranidha. Hoogganaan giddugaleessaa to'annoo haasaa binsa CCDH kan jedhamu Imraan Ahmadi fi akkasumas hooggantoota GDI jedhamuudhaan kan beekamu Leeriyaa Maalaarfoo biyyi finxaaleetii jechuudhaanis Ameerikaa akka hin seenne dhorkaman. Kana malees gamtaan Awurooppaa Komishinii duraanii Faransaayii fi qondaaltonni farra haasaa jibbinsaa Jarman lama Ameerikaa akka hin seenne dhorkamuun isaatis ni yaadatama.